Laki gorfami gorfami anama gorfami Laki gorfami gorfami anama gorfami Aba buharra borbiyo duma Aba buharra borbiyo Makaba kanilma afura kulkullu waaqa tokko bara namin jaalatam tota ijoollee waaqayyootiin kan jaalatan innis daran caalchisee kan isin jaalatu haala garagaraa keessa teessanii jecha dubbii sagalee waaqayyoo kana kan dhaggeeffatan kan daawwattan hundumti keessanuu biyya keessaa biyyaan alatti kan argamtanii haala mijataa fi mijanne keessatti kan argamtanii gaddaaf gammachuu keessatti kan argamtanii haa ta'uutii haaluma garagaraa fi edda garagaraa teessanii jecha waaqayyoo foddaa TV kanaan kan dhaggeeffattan hundumti keessanuu maqaa waaqayyo gooftaa jiraataa bara baraan nagaan isin gaafadha akkam turtanii akkamiin sa'aatii kana eegdanii waaqayyoon gooftaan akka badii balleessaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo nutti hin ilaalin abbaa arjaa waan ta'eef arjummaa isaatiin abbaa jaalala waan ta'eef jaalala isaatiin kan isin nu ga'ee eegee tiksee yeroo kana kan nu ga'ee umrii qabnu irratti umrii gaabbii kan nu fida'ee gooftaa jiraataa uumaa keenya sillaasee galanni ulfinni waaqeffannaan hundee teessoo isaa aariyaam irratti isaaf haa ta'u maqaan isaa kaafamee gongumayyuu maqaashi kan hin irraanfatamne deessoo haadha waaqayyoo masalaala yaaqoob abdii addaa haadha saba hundaa qulqulleettii maariyaam kabajnii fi ulfinni uumadhaa gadii uumama hundaa olitti isheedhaaf haa ta'u yeroo rakkinaatti kan isaan waamannu rakkina keessaa kan nu baafatanii dhiphina keessaa kan nu oolfatanii ergamoota qulqulloota toloota wareegamoota hundumaa haaluma waaqayyoon isaan kabajnii fi ulfinni isaaniif haa ta'u egaa akka fedhaa fi eeyyama waaqayyootti mata dureen barumsa keenyaa kan ta'u Qorontos lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irraa caafama dubbii sagalee waaqayyoo isa jirudha. Jechichis akkas jedha tokkichi qooda hundaa yookiin immoo bakka hundaa du'ee jedha. Inni tokkichi qooda hundaa du'e. Inni tokkichi qooda hundaa du'u kun eenyudha? Namni tokko akkamitti qooda hundaa du'uu danda'a? Qooda hundaa du'uun maaliif isaaf barbaachise? Kan jedhu jecha sagalee waaqayyoo wal wajjiniin barannaa waaqni abbaan ilma hafuurri qulqulluun hunduma keenya wajjin ta'ee jecha isaa akka barannu fedhaa fi heeyyamni waaqayyoo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Gaafa waaqayyoon nu barsiisu dhalli namaa nagaa argata. Gaafa waaqayyoon nu barsiisu jireenyi keenya gammachuu ta'a. Gaafa waaqayyoon nu barsiisu inni tasgabbii dhabe tasgabbii argata. Gaafa waaqayyoon nu barsiisu inni dhukkubsate dhibee isaarraa fayya. Gaafa waaqayyoon nu barsiisu kan beela'e ni quufa. Gaafa waaqayyoon nu barsiisu kan abdii kutate abdii isaaniif deebi'aafi. Kanaafiyyuu waaqayyoon hunduma keenya wajjin ta'ee akka nu barsiisu ammas fedhaa fi heeyyamni isaa hunduma keenya wajjin haa ta'u. Hunda dura dursuudhaanii baga sooma guddaadhaan isin ga'e jecha egaa sooma kana keessatti taayiiwwan ta'an yookiin immoo waa'ee sooma kanaa wajjin wal qabsiisuudhaaf sooma guddaa kana keessatti yaadannoo mana amantaa keenyaa yookiin immoo sooma guddaa kana keessatti kan nu yaadachuu qabnu barsiisa mana amantaa keenyaa gabaabsinee daqiiqaa muraasa fi wal wajjiniin baranna. Mata duree tokkichi inni tokkichi qooda hundaa du'e jedhu kana fudhachuudhaan jechuudha. Egaa seenaa kana ilaaluudhaaf amma guyyaa har'aatti ijoolleen addaa waa'ee seenaa kanaa waa'ee jireenya kanaa waa'ee tokkichi qooda hundaa du'u kanaa ilaaluudhaaf jecha duubatti deebinee guyyaa kaleessaa seenaa ta'e kitaaba qulqulluu duubatti deebisnee seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa kaanee waa'ee uumaa fi uumamaa wal wajjin ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa kaasnee hanga tokkicha qooda nama hundaa du'e kanaatti kan wal wajjin ilaallu ta'a. Egaa duubatti deebinee guyyaa kaleessa yoo ilaallu seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti caafama dubbii sagalee waaqayyoo kan akkas jedhu arganna. Addaam eessa jirtaa jedha sagaleen waaqayyoo. Addaam eessa jirta? Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irratti caafama dubbii sagalee waaqayyoo isa argannudha. Waaqayyoon gooftaan ittiin jedhe namni Addaam jedhamu kuni waaqayyoon dhala namaa ni uume. Waaqayyoon Addaamin ni uume.
barumsa kana yeroo baay'ee ni baranna waan ta'eef gabaabseen keessaa fudhadhee gara mata duree kootti dhufaa deema. Waaqayyoon dhala namaa erga uumeen boodatti dhala namaatiif rafee kan hin bulle, dhala namaatiif hirriba kan dhabe, of tuulummaa isaatiin kan kufe, guyyaa kaleessaa lafa isaa hin madaalle, naaf madaala jedhee humna isaatii ol kan gochaa ture Saaxinaa'eel yeroo kufetti Addaamiin amma irratti inaafu ka'e. Addaam lafa gaarii jira amma. Addaam iddoo gannatii keessa yeroo jiraatu, Addaam lafa tolaa keessa yeroo jiraatu, Seexaana garuu Daabiloosiin inni kun isa hin gammachiisne. Gaarummaan Addaam Seexana kanatti hin tolle. Gaarummaan Addaam Seexana kanaaf hin mijanne ture. Ofii isaatii waan daandii Waaqayyoo irraa maqeef Addaamin illee daandii Waaqayyoo irraa maqsuuf ni barbaade. Har'a namoonni baay'een daandii Waaqayyoo gadhiisanii, har'a namoonni baay'een daandii ishee sirrii gadhiisanii, har'a namoonni baay'een dhugaa gadhiisanii, har'a namoonni baay'een waan tolaa gadhiisanii waan hamaa duuka kan bu'an baay'een isaanii jiru. Isinis waan hamaa duuka akka buutu, ishee waa'ee waa hin baasne duuka akka deemtu, karaa sin fayyadne akka qabattu namoonni si gorsan baay'een isaanii gaafa ati gaarummaa qabattee deemtu kasitti inaafanii daandii sanirraa si maqsuuf yaadan fakkaattiin guyyaa kaleessa Saaxinaan laarrallee ni jiru. Egaa amma diinni kuni gara Hewaanitti ni dhufe, Hewaaninis ni dogongorsiise. Bofarra ni bule bofti Hewaan Addaam ni dogongorsiiste. Addaamis gannatii keessaa ni ba'e. Addaamis kabajni isaarraa ni fudhatame. Addaamis qullaa ni ta'e jedha kitaabni qulqulluun. Gatii cubbuu keenyaarra namoonni baay'een qullaa ta'aniirra ta'a. Gatii badiinsa keenyaa namoonni baay'een qullaa ta'aniirra ta'a. Gatii badiinsa keenyaa namoonni baay'een dhukkubsanneerra ta'a. Gatii badiinsa keenyaa gatii cubbuu keenyaa namoonni baay'een arras keessummeessineerra ta'a. Rakkinni maaliif dhala namaatti cime? Rakkinni ammeenyi maaliif dhala namaatti cime? Tarii gatii cubbuu keenyaa ta'aa saboota. Addaamiin Waaqayyoon gooftaan ittiin jedhe Addaam firee kanniin irraa nyaadhu, isa kana garuu hin tuqin, yoo kana tuqxe ni duuta ittiin jedhe Waaqayyoon Addaamiin sooma barsiise. Kanaafidha kiristaanonni har'as kan soomnu isa kitaabni qulqulluu yookiin isa barumsi mana amantaa hin tuqinaan hin jedhu. Isa guyyaa kaleessaa kitaaba qulqulluu keessatti Waaqayyoon nu akeeke. Har'a immoo abboota keenya irraa kan barre, dhaala abboota keenya nu kennan irraa kan fudhanne hin tuqinaa, hin nyaatinaa, soomaa. Yeroo soomaatti kan jennuufillee yookiin kan jedhamne kan nuti soomnuufillee kanaadha. Namoonni nyaata keessa du'atu jira. Yoo kana darbinee deemne nyaanni gara du'aatti nama fida. Irraa of eeguun lagannaan garuu gara jireenyaatti nama fide. Saboota ilaalaa. Addaamiin Waaqayyoon ittiin jedhe waan kana hin tuqin hin nyaati, yoo kana nyaatte ni duuta ittiin jedhe. Addaam garuu ni gongore. Dogongora isaatiin Addaam firee san ni nyaate. Addaamillee ni du'e, du'ni bara baraallee isarratti ni murtaa'e. Kanaaf yaa saboota namoonni baay'een har'a nyaadhu maal sii godhu? Namoonni baay'een ati qeesiidhaan hin soomin siin jedhu. Namoonni baay'een siif soomni hin barbaachisu, Kiristoos siin soomeera siin jedhu. Egaa namoonni baay'ee jechuu danda'u. Ati garuu isa amante beektati gad of qabummaadhaan foon kee miidhii lubbuu keetiif sinqii bara baraa soorata bara baraa qopheeffachuun amala kiristaanummaatti qopheeffadhutti jabaadhu. Egaa amma Addaam firee san ni nyaate ni du'e. Waaqayyoon gooftaan Addaamiin yeroo firee san inni nyaachuu argu, yeroo Addaam badii hojjechuu argu Addaamitti ni dhufe. Addaaminis ni waame jedha. Addaam eessa jirta? Waaqayyoon gooftaan hunduma keenyaa nu haa waamu. Namoonni baay'een daandii cubbuu keessatti kufneera. Namoonni baay'een daandii ammeenyaa keessatti kufneera. Namoonni baay'een daandii nu hin mallee keessatti kufneera. Namoonni baay'een waan Waaqayyootti hin tolle duukaa buuneera. Namoonni baay'een addunyaa keessatti kufneera. Namoonni baay'een xuroofneera. Namoonni baay'een waan Waaqayyoof hin taane ibidda bara baraatti kan nu galchu keessatti lixneera. Yaa saboota Waaqayyoon lafa kufaatii keenya kana keessaa nu haa waamu. Addaamiin ni waame. Addaam eessartatti hin jedhe. Yaa gooftaa jedhe Addaamis, yaa gooftaa isa waan si sodaadhee si rommee ati humna jabeessa, ati aangoo qabeessa, ati hunda mo'aadha. Waan ati hin godhinnaan jette waan an godheef, badiinsa waan an hojjedheef, cubbuu waan an raawwadheef si sodaadhee, si dheeffetan sodaadhee jira. Qullaan koon ta'ee, qullaa koo ta'utti immoo sin sodaadhee, si sodaannan immoo sin dheesse, si dheesse si dhokadheen argama ittiin jedhee Waaqayyoon gooftatti Addaamin si sodaadhe ittiin jedhe Waaqayyoodhaan. Addaam maaliif sodaate? Addaam cubbuu hojjete. Maaliif yaa saboota irra namoonni cubbuu hojjenne Waaqayyoon haa sodaannu?
cubbuu baay'ee raawwanneera hammeenya baay'ee gooneera waan baay'ee raawwanneera isa waaqayyo nu beeynu baay'eetu jira hammeenyi keenya kan nuuf waaqayyo walitti beeynu badiinsi keenya kan nuuf waaqayyo walitti beeynu baay'eetu jira yaa saboota badii keetiif cubbuu keetiif hammeenya keetiif isa raawwatte saniif waaqayyo sodaadhu namoonni baay'een cubbuu irratti cubbuu dabalaa hammeenyi sun cubbuun sun osoo maalutti fakkaatiin bara jiraannutu jira waan ta'eef akka Addaam yaa gooftaa waan si miidheef waan si balleesseef waan daandii keerraa maqee waan hammeenyi hojjedheef si sodaadhee irratti hin jedha waaqayyo si sodaadhee rommee qullaa koo ta'ee tananii si dhokadhee jira dheen qullaa kee ta'u eenyu sitti metti hin jedhe waaqayyoon ila cubbuu fi beekuun waa gaariidha ila cubbuu keenya beekne yaa gooftaa si miidheera yaa gooftaa hammeenyi hojjedheera yaa gooftaa daandii qulqullummaa caalaa xuraa'ina filadheera kanaaf ati na qulqulleessi jechuun waan gaariidha yaa saboota eenyutu qullaa kee akka ta'e sitti hime jedhe waaqayyoon gooftaan amma waaqayyoon gooftaan Addaamiin ni abaare Addaamittis murtee ni kenne bofattis murtee ni kenne dachee kanarratti loo'i ati bineensota garaa keetiin foqoqii jiraadhu yaa dubartittiin nana ittiin jedhee waan badiinsa hojjette cubbuun ati goote firiin ati nyaatte kun immoo dhiiga ta'ee ji'a ji'aan sirraatti haa dhangala'u jecha kana garuu heewaantu garanatti fudhate malee gooftaan akkasittiin hin jenne ture ji'a ji'aan jettaatteen siifaa ta'u akka jecha kee jedhee waaqayyoon gooftaan dhiiga ta'ee sirraa haa ba'u yeroo ciniinsutti ati sittaa jabaatu ciniinsifadhuu deeyi ittiin jedhe waaqayyoon gooftaan Addaamati gara dachee irraa dhufte dacheettis ni deebita biyyoo irraa dhalatte biyyoottis ni makamta hanga biyyootti makamtutti immoo dafqii xaarii dafqa keenya hadhuttiin jedhe waaqayyoon gooftaan dacheen sababa keetiif abaarramteera oo kanaaf iyyuu dacheen kun aramaa yookiin waan hin tolle sitti tolaa biqilchitu ati immoo isa san kotokkotun qofforuun xaarii dafqa keetiin nyaadhu jedhe waaqayyoon gooftaan Addaamitti murtee kana ni kenne hewaanitti seexanni jecha badiinsa ati mootii samiif lafaa ittiin jedhe hewaan jecha kanaan ni kufte Addaaminis ni kuffiste jedhe hewaan gaafa jecha kana dhageessu ni kofalte lakkaani mootiif samii teette lakkaani giftii samiif lafaa teette kolfi hewaan guyyaa kaleessaa namoota baay'ee ni boochise kolfi hewaan guyyaa kaleessaa Addaamin ni boochise kolfi hewaan guyyaa kaleessaa bariisaa ishee boochise akka isheen boossu ishee taasise yaa saboota gaafa namoonni si tuulan gaafa namoonni si jejan gaafa namoonni waa'ee kee waa'ee baay'ee jedhan gaafa namoonni ati nama jabaadha sin jedhan gaafa namoonni ati beekadha sin jedhan gaafa namoonni ati hayyuudha sin jedhan gaafa namoonni ati abbaa qabeenyaati sin jedhan jecha kanaan hin gammadin yaa saba maaliif jecha akkanaa jechi nama ol kaasu kun namoota baay'ee yeroo kuffisu argineera jechi kun hewaaniin boo'ichatti fideera jechi kun Addaamin du'a bara baraatti fideera kanaaf iyyuu anaaf hin madaalu jedhiin gaafa namoonni akkasiif kennan miira addaa keessa galtee akka hewaan gammaddee mootii samiif lafaa ana beekan ana jettee of hin tuule yaa saba maaliif guyyaa boruu du'a bara baraa sitti fiduu danda'a waan ta'eef amma waaqayyoon gooftaan erga kana godhe Addaamin gara dacheetti ni fide Addaamis waaqatti ni boo'e yaa gooftaan uumteera maaloo nan balleessini maaloo bara jireenyaa koo keessatti dhiifama naaf godhi hammeenya koo cubbuu koo naaf dhiisittiin jedhe waaqayyoodhaan waaqayyoonis Addaamittiin jedhe barumsa kana gabaabsan deema ilmoo keetirraa dhaladheen si fayyisa jedhe gaafa boo'icha Addaam ilaalu gaafa imimmaan Addaam ilaalu gaafa gadda Addaam ilaalu Addaamni gadde ni boo'e Addaam imimmaan saarcaasee Addaam qullaa ta'uu isaatti imimmaan saarcaasnaan waaqayyoon gooftaan Addaamiif garaa laafee waaqni waaqa arjaadha akkam waaqa nama jaalatu yaa saba sambooda qulqulleetti dibroo maaramirraa gaafa waggaa 5,500 booda gooftaan Yesuus Kiristoos ni dhalate jedha eessatti dhalata inni waaqa jiraataa mootii bara baraa dacheen kan hin baanne sameen kan hin baanne samii utubaa malee kan dhaabee dachee bishaan irra kan jiriirse mootummaan kun kan isa baachuu hin dandeenye addunyaan kun kan isa qabuu hin dandeenye eenyumtuu kan isa daangessuu hin dandeenye ni daanga'e gadaamessa dubroo maaraam keessatti Addaamiif jecha ni dhalate gooftaan Yesuus Kiristoos mooraa horii keessatti Addaamiif jecha ni godaane gooftaan Yesuus Kiristoos gammoojjii Misra
Fir'aawnaa yookiin Gibxii keessatti Eliyaa saba Waaqayyoon gooftaan dhalachuu Addaamiin ni dhalate. Addaamni gaafa du'u Kiristoos ni dhalate Addaamiin du'aa kaasuuf ka'e. Addaam gaafa gannati keessaa godaanu Kiristoos dachee irratti ni godaane. Addaamiin lafa godaanetti deebisuuf jecha gooftaan ni godaane. Dubroon Maariyaam isa qabattee godaante. Dubroon Maariyaam isa wajjin rakkina baay'ee ergite. Osoo sanyiin waan bisuu baate akka Sodoomiif Gomooraa fakkaannee turre jedha kitaabni qulqulluun. Osoo maal ta'e osoo sanyiin waan bisuu baate osoo qulqulleettiin dubaroon Maariyaam nu hafuu baatte osoo Waaqayyoon gooftaan samiif lafti osoo hin uumamin ishee yaadee nuuf qopheessuu baate akka Sodoomiif Gomooraa bannee turre. Ibiddi bara baraan nu nyaatee ture. Dhalli namaa hanga bara baraatti harka diinaan harka daabiloositti ibiddan dhaabne keessa lixee ture. Yaa ta'u malee Waaqayyoon gooftaan arjummaa isaatiin sanyii xiqqoo nuuf hambisee qulqulleettii dubroo Maariyaamii nuuf laate. Ishirra isin dhalate nu fayyisuufis dachee keessa ni deddeebi'e. Mooraa horii keessallee lafa qulqullina hin qabne keessallee ni deddeebi'e ni godaane. Dubroo Maariyaamiin isa wajjin godaante gooftaa qabatte. Egaa gooftaan Yesuus Kiristoos haala kanaan ni guddate jedhaan. Akkuma warra kaanii akkuma dhala namaa akkuma ijoollee Addaam wajjin mana qulqullummaa keessallee deddeebi'a. Gooftaan Yesuus Kiristoos ni guddate. Egaa guddateetiin boodatti gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa kanarra jirutti gaafa umrii isaa waggaa 30 ga'u galaana Yordaanositti ni cuuphame. Erga cuuphameen boodatti ni lallabe. Erga lallabeen boodatti gaafni rakkinaa gaafni Addaamiif waadaa galee dhiyaachaa dhufte. Ilmoo keetirraa dhaladhee sin fayyisattiin jedhee gooftaan Yesuus Kiristoos eenyuun Addaamiin amma Addaamiif fayyisuuf gooftaan Yesuus Kiristoos gara barumsa keenyatti fidachuudhaaf hojii raawwachuu qaba ture. Maal gochuu qaba ture? Addaam guyyaa kaleessaa muka nyaatee firii mukaat Addaamin ajjeese ture. Gooftaan Yesuus Kiristoos immoo muka sanirratti yookiin immoo muka Addaamin dogongorsiise. Sababa muka Addaamin ni kufe. Sababa firii nyaateen Addaam ni du'e. Du'a san keessa Addaamiif baasuudhaaf jecha Kiristoos mukarratti fannifamuun isaaf dirqama ni ta'e. Guyyaa kaleessaa Addaamin kan dogongorsiise seexana ture. Seexanni guyyaa kaleessaa Saaxinaa'eel yeroo kabaja qabutti gartuu ergamootaa ture. Guyyaa kaleessaa Addaamin kan dogongorsiise gartuu ergamootaa yookiin ergamaa ture. Waaqayyoon gooftaan garuu ergamaarraa dhufe jecha san Gabreeliin fidee dhufe dubroo Maariyaamitti akka himu dubroo Maariyaamiirraa akka dhalatu ni taasise. Kan Addaamin dogongorsiise ergamaa ture. Kan Addaamiif immoo jecha misiraachoo fidee dhufe ergamaa Gabreelii ture. Kabajni ulfinni ergamaa kanaaf haa ta'u. Kan Addaamin dogongorsiise guyyaa kaleessaa Hewaan turte. Hewaan Addaamin ni dogongorsiiste. Addaam kufiinsa isaaf sababa taate. Hewaan ishiin lammaffaa fayyina Addaamiif sababa ni taate. Qulqulleettiin dubroo Maariyaam immoo fayyuu Addaamiif gadaamessa isheetti gooftaa ni baatte. Kan samiif lafti hin dandeenye addunyaan kun kan daangessu hin dandeenye gooftaa Yesuus Kiristoos gadaamessa isheetti baatte. San booda gara biyya lafaatti soorata hin dhumne kana ni fidde. Egaa gooftaan Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti erga dhufee gaafa biyya lafaa kana keessatti dhala namaatiin guyyaa kaleessaa Addaam kan balleesse soomni akka barbaachisu dhalli namaa soomuu akka qabu wayii baay'eellee nu barsiisaa ture gooftaan Yesuus Kiristoos. Maal godhe erga cuuphameen booda gooftaan gara gadaama Qorontositti deeme. Gadaama Qorontos keessatti halkan 40 guyyaa 40 ni soome. Sooma nu barsiise yaa saboota. Ilaisa gooftarraa barreerra nullee ni soomna. Gaafa soomnu garuu qorumsi ni baay'ata. Gaafa soomnu garuu moo'ichillee jira. Maaliif yoo jettanii as wangeela Maatewos boqonnaa 4 irratti wayii arganna. Gooftaan Yesuus Kiristoos gara gadaama Qorontositti yeroo deeme. Yeroo soomuudhaaf jedhutti seexanni gara isaatti dhufee ittiin jedhe gooftaa Yesuus Kiristoosin illee ni qore jedha. Gooftaa Yesuus Kiristoosin mee daabboo dhagaa kana daabboo godhi ni nyaanna gaafa jedhee isa gaafate jedha. Gooftaan Yesuus Kiristoosis ittiin jedhe dhalli namaa hafuura qulqulluudhaan inni malee hafuuraan illee dabalateeti malee foon qofaan yookiin nyaata foonii qofaan hin jiraatu ittiin jedhee deebiseef jedha. Kanaaf iyyuu yaa saboota gaafa gara soomatti seentu gaafa soomtu wantoonni baay'ee si qoruu danda'u.
danda'u. Seexanni si qorata, nyaadhu siin jedhata, dhugi siin jedhata, waan ammeenya waa foonii hojjedhu siin jedhata. Ati garuu jabaadhu akka Kiristoositti mo'icha argi. Ammas seexanni ittiin jedhe yoo ilma Waaqayyoo taate ergamoonni Waaqayyoo si eegu gamoo kanarraa of gad darbi ittiin jedhe. Ammas ittiin jedhe handaara addunyaa kana hunda siifan kennanaaf sagadi ittiin jedhe. Gooftaan Yesuus Kiristoos immoo deebisee ittiin jedhe ilaa goofticha mooticha isa si uume Waaqa kee hin qorin jedhameera nan qorin ittiin jedhe. Goofticha eenyu? Mooticha ilma Waaqayyoo kan ta'e mootii Waaqa kan ta'e ana hin qorini. Waaqa isaa ta'uu itti agarsiisuudhaaf mootii isaa ta'uu itti agarsiisuudhaaf na hin qorin ittiin jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos. Egaa addunyaa kana sii kennaa gaafa naaf sagadeedhuun Waaqa uumaa kee qofaaf sagadii jedhameera barraa'eera dheen gooftaan Yesuus Kiristoos. Diinichis ni mo'ame. Gaafi kanas erga gaafate ni mo'ame. Mo'amnaanis ofirra garagaree isa gatee ni deeme jedha. Ilaa saboota soomni mo'icha qaba. Saganni mo'icha qaba, kadhannaan mo'icha qaba. Gaafa dhugaadhaan soomtu, gaafa dhugaadhaan kadhattu, gaafa dhugaadhaan dhaabbattu, gaafa dhugaadhaan mana Waaqayyoo keessa deddeebitu, yeroon kun yeroo soomaa kanatti diinni yeroo itti si dhiisee deemudha. Yeroo ati immoo laphee lubbuu keetiif nageenyatti argattudha. Yeroo lubbuu keetiif sinqiitti qopheeffattudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos erga achii bahiin booda immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 19 akkas jedha. Gaafa yeroon ga'u gooftaan Yesuus Kiristoos rakkina addaamiin baate. Gooftaan Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti kan dhufe addaamiif nageenya fidee ture. Gooftaan Yesuus Kiristoos gara lafaatti kan dhufe addaamiin du'aa kaasu ture. Amma warri Fariisotaa, amma warri Yihuudotaa, warri yeroo san turan gooftaa Yesuus Kiristoosin hin jaalanne, fayyisuu isaa kun isaatti hin tolle, namoota kaasuun kun isaanitti hin tolle, warra beelaan quubsuun isaa kun isaanitti hin tolle ture. San booda maal godhanii fannoo irratti fannisuuf isa barbaadanii. Kanaafu yeroo kana mala soqachuutti ka'anii mala yeroo soqatanii isaan keessaa kan gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin ture. Kan lafa inni oolu kan lafa inni bulu kan isa wajjin nyaatu kan isa wajjin dhugu nama Yihuudaa jedhamutu ture. Yihuudaadhaanis walitti ni firoomanii gooftaa Yesuus Kiristoosis fannisuuf kiyyoo isaanii diriirsuu jalqaban. Gooftaa Yesuus Kiristoosis isa san kiyyoo keessatti galchuudhaaf gooftaa Yesuus Kiristoos isa isaan du'a keessaa baasuudhaaf fannoo irra oolchuudhaaf isa san ajjeesuuf ni barbaadanii. Gaafa guyyaan ga'u gooftaan Yesuus Kiristoos harka isaa fuudhee jarattiif ni laate jedha. Warra Yihuudootaaf ni laate. Harka isaa gaafa fuudhee isaaf kennu isaan Kiristoosin ni qabanii, isaan Kiristoosin ni hidhanii, isaan Kiristoosin ni rukutan jedha. Rukutamuu addaam gooftaan Yesuus Kiristoos ni rukutame. Garafamuu addaam gooftaan Yesuus Kiristoos ni garafame. Yeroo kana ayyaanni Faasigaa yeroo dhiyaatee jirutti qulqulleettiin dubaroon Maariyaam qabamuu ilma ishee dhageesse jedha. Warra hammeenya hojjetaniin qabamuusaa, warra hammeenya hojjetan qorumsaaf isa barbaaduusaa, warra hammeenya hojjetan isa ajjeesuuf isa barbaaduusaa wangeela Yohaannis boqonnaa 19 jalqabumarraa seenaa kana ni arganna jechuudha. Dubaroon Maariyaam yeroo kana dhageessu ayyaana Faasigaa kabajuudhaaf osoo qophiirra jirtu ilmi ishee qabamee gaafa dhageessu ni kaatte jedha qulqulleettiin Maariyaam. Garamitti kaatti gara ilma ishee barbaada. Maaliif hin kaattu isheenuu ilma ishee dubrummaadhaan deesse. Yeroo kaatte achi geessu ilma ishee qaraanioo irratti jarri fannisanii dacheerraa ol kaasanii samiirraa gadi butanii samiif lafa jidduutti fannisanii ni argite jedha qulqulleettiin Maariyaam. Dubaroon Maariyaamis ilma isheef ni boosse. Dubaroon Maariyaam ilma isheetiif imimmaan harcaaste. Dubaroon Maariyaam ilma ishee gaafa argitu obsa dhabde. Nageenyi isheerraa ni maqee maaf hin boossu isheenuu tokkicha ishee fannoo irratti gaafa argitu. Maaf hin boossu isa dubrummaan deesse fannoo irratti gaafa ilaaltu. Maaf hin boossu isa wajjin godaante gaafa dhabdu. Maaf hin boossu isa lafan tollee keessatti moora horii keessatti deesse gaafa dhabdu. San booda qulqulleettiin dubaroon Maariyaam imimmaan ishee ni harcaaste jedha. Kiristoos garafamuu addaam ni garafame. Kiristoos boo'icha addaam rakkina addaam irraa barbadeessuudhaaf isa addaam rukutamu Kiristoos ni rukutame. Isa addaam kabalamuudhaan malu Kiristoos ni kabalame. Ilaalaa yaa saboota waaqni kun waaqa akkamiiti? Arjummaan isaa dhuguman isiniin jedha kan akkamiin silaa yeroo kanatti amma kan miidhametu fannoo irra ooluu qaba. Kan miidhetu fannoo irra ooluu qaba. Isa badiinsa hojjete fannifamuu qaba. Addaamitu rarraafamuu qaba. Addaamitu du'uu qaba. Addaamitii fi duuti kun qophaa'uu qaba ture. Yaa ta'u malee Waaqayyoon gooftaan isa miidhe fayyisuuf jecha ni miidhame.
isa irratti badii hojjete fayyisuuf jecha ni miidhame isa badii raawwate san kaasuuf jecha Kiristoos rakkina keessummeesse ni darbatame ni kufee fannoo baatee ni raakame rakkina baay'ee ni keessummeesse si'a hedduu ni garafame si'a hedduu ni kabalame rakkina kana booda gooftaan Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifame warra maatii Addaam ta'an hunduma isaaniif dhala namaa hundumaaf warra dachee kanarratti yookiin immoo harka diinatti rakkachaa turan hundumaaf ijoollee Addaam abidda keessa jiran hundumaaf mata dureen barumsa keenya kanaadha. Osoo badii hin qabaatin, osoo cubbuu hin qabaatin, osoo ammeenyan hojjetin, osoo rakkina tokko hin keessummeessi yookiin hin qabaatin mudoon kan irra hin jirre samiif lafa kan uume ni fannifame. Harki samii kana diriirse ni fannifame. Harki dachee kana diriirse ni fannifame. Harki uumama kana hunda uume fannoo irratti ni fannifame. Harki Addaamiin miidhagsee tottolchee uume fannoo irratti fannifame. Harki Addaam uume ajaa'u. Harki Addaamiin uume afurri Kiristoos itti bahe harki afurri Waaqayyoo kan Addaamitti bahe fannoo irratti bahe. Harki Waaqayyoo Addaamiin jabeessee dhaabe. Addaamiin bifaaf fakkeenya isaatiin miidhagsee isa uume fannoo irratti fannifame. Ijoolleen Addaam harka isaan uume ni fannisanii. Ijoolleen Addaam harka isaanii jireenyatti fidee isaan gara hin jirre irraa tottolchee miidhagsee biyyoo irraa isaan uume isaan garuu ni fannisanii. Harka Addaam guyyaa kaleessaa biyyoo irraa uume ijoolleen Addaam biyyootti ni makanii. San booda gooftaan Yesuus Kiristoos fannoo irratti ni fannifame. Eenyu barbaacha jecha ijoollee Addaamiin barbaacha eenyuun barbaada jecha gatii cubbuu keenyaaf jecha eenyuun barbaada nu galmee du'aa jalaa nu baasu jecha silaa har'a gabrummaa bara baraa silaa har'a gabrummaa diinaa silaa har'a abidda bara baraa keessatti argamna ture. Yaa ta'u malee Kiristoos fannifamuu keenya ni fannifame. Akka fuula Philaaxoos fuulduras ni dhaabate fuula namaa fuulduras ni dhaabate ni darbatame rakkina baay'eellee ni keessummeesse jedha gooftaan Yesuus Kiristoos. Akkas jedha fannoo irratti fannifamuu isaatiin nageenya ilma namaatiif ni laata jedha. Fannoo gubbaa irratti fannifame fannoo gubbaa irratti foonsaa baasee dhiiga isaa dhangalaasee foonsaa kukkutee nageenya nuuf buuse jedha. Efesoon boqonnaa 2:16 irratti ni arganna. Ergaa Phaawulos gara warra Efesoon ergee boqonnaa 2:16 irratti fannoo gubbaa irratti ooluun nageenya nuuf laate jedha. Egaa yaa gooftaa yaa saboota ilaalaa Waaqayyoon gooftaan fannifamuudhaan Waaqayyoon gooftaan gaafa ati miitu Waaqa siif jireenya laatudha. Miidhamuu keessatti Waaqa jireenya namaaf laatudha. San booda dhala Addaam hundumaaf ni du'e. Guyyaa kanaaf torbeen kun yookiin immoo jiini keessatti argamnu kun ji'a kanaadha. Rakkina kana kan itti yaadannuudha. Dhiphina gooftaan nuuf keessummeesse. Gadoof qabummaa gooftaan nuuf laate. Jireenya gooftaan nuuf laate. Sila kabaja isaaf yeroo itti soomnudha. Sila jireenya lubbuu keenyaaf yeroo itti soomuu qabnudha yaa saboota. Kanaaf iyyuu gooftaan Yesuus Kiristoos nageenya ni laatee jedha. Ila yaa saba fannoo irratti ooluu isaatiin fannoo irratti fannifamuu isaatiin nageenya isiniif laata. Nageenya nuuf kenne gooftaan fannoo irratti ni fannifame boolla keessatti ni awwaalame awwaalcha haarawaa keessatti ni darbatame tokkichi nama hunduma isaatiif jedhee foonsaa laate lubbuu isaaf foonsaa gargar ni boo'e. Mata dureen barumsa keenyaa isa kanaadha. Caqasa dhumaa kana kaaseen barumsa koo sassaabbachaa deema. Akkas jedha Yohaannis boqonnaa 14 irratti akkas jedha jalqabumarraa gaafa ani nageenyan isiniif kennaa jedha. Ani maal isiniif kenna nageenya? Nageenya dhabdaniirtu nan argaa. Rakkinni isinitti baay'ateera nan argaa. Jireenyi keessan nageenya dhabeera nan argaa. Akka Addaam guyyaa kaleessaa nageenya isinirraa maqeera. Akka Addaam guyyaa kaleessaa rakkinni isin marseera. Akka Addaam guyyaa kaleessaa wayi baay'ee keessummeessaa jirtu nan argaa. Kanaaf iyyuu maalan godha nageenyan isiniif laadha jedhe gooftaan. Nageenyaan isiniif laadhu garuu nageenya akka addunyaan isiniif laattu kanaa miti. Kanaaf iyyuu garaan keessan hin raafaminii jedha. Kanaaf iyyuu maal hin ta'in garaan keessan hin raafamin. Namoonni baay'een waan garaan keenya raafamaa jiruuf namoonni baay'een nageenyi dhabamuurraan garaan keenya waan raafameef namoonni baay'een nagaa dhabuurraa raafamaa waan jirruuf namoonni baay'een nageenyi nurraa maqee hollachaa waan jirruuf
kanaaf iyyuu an nageenya isiniifan kenna ani kanan du'ee du'a moo'ee ka'e ani waa'ee keessan hundaaf kanan du'e sabaan osoo wal isinin qoodin kanan isiniif du'e amantaadhaan wal osoo isinin qoodin kanan isiniif du'e ati musliimaa ati kiristaana jedhee kanan osoo adda isinin qoodin addunyaa kana hundumaaf kanan du'e Kiristoos sabaaf jedhee hin duune Kiristoos saba tokkoof miti kan du'e Kiristoos nama dhuunfaa yookiin mandara tokkoof miti kan du'e addunyaa kana guutuu amantaadhaan sabaan bifaan wantoota garaagaraatiin osoo dhala namaa addaan qoodin hunduma isaatiif kan du'e amma immoo nageenya isiniifan kennaa nama nadhaa bahaa jedha. Isinii kennu garuu akka addunyaa miti. Addunyaan nageenya jettee kan waamtu tokko ajjeestee tokko jiraachisuudha. Addunyaan nageenya jettee kan waamtu anaaf waan gaarii gootee obboleessa koo miidhuudha. Addunyaan nageenya jettee kan waamtu ofii sobaa walirratti ragdee tokko dhugaa baastee osoo dhugaa qabu tokko mana hidhaatti darbitee tokko immoo gara jireenyatti fiduudha. Akka Yoosef guyyaa kaleessaa haati manaa Beetifaaraa osoo dhugaa qabu Yoosef mana hidhaatti akka darbatamuuf sababa taate. Akka Yoosef mana hidhaatti darbatamu goote namoonni addunyaan nageenya jettee kan waamtu isa kanaadha. Namoota baay'ee osoo dhugaa qaban dhugaa jalaa dhoksanii mana hidhaatti darbatanii nageenya akka waan jirutti namoonni ilaalan baay'een isaanii jiru. Warra rakkatan osoo cunqursanii ofii isaaniitii namoonni jiraachuu barbaadan nageenyadhanii kan waaman jiru. Kan Kiristoos garuu nageenya isa sanii miti. Kan Kiristoos garuu jireenya akkasii miti. Nageenya bara baraa yoomuu dhumuu hin dandeenye. Nageenya bara baraa mudoo ofirraa hin qabne. Nageenya bara baraa hammeenya ofirraa hin qabne. Nageenya bara baraa nama hunda wal qixxeessu. Nageenya bara baraa xiqqaa guddaan hiyyeessaa fi dureessi rakkataa fi kan hin rakkanne beela'aa fi kan hin beelofne nageenya boqonnaa itti argatuudha malee nageenya addunyaa kanaa miti jechuudha. Egaa Waaqayyoon gooftanii hunduma keenyaaf jedhee fannoorra kan oole yeroo itti yaadannuudha. Jiini kuni ji'a rakkina Waaqayyoon keessummeesse ji'a Kiristoos nuuf aarsaa godhee laate kan itti yaadan galaa lubbuu keenyaa ji'a itti qopheeffannuudha. Waaqayyoon gooftan ji'a eebbifamaa kana kan nuuf laate galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u. Nutillee ji'a kana keessatti soomaan kadhannaadhaan sagadaan jabaannee laphee qulqulluudhaan deddeebinee dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu isa baranneen immoo firii 30-60 akka ittiin buusnu fedhaa fi eeyyamni Waaqayyoo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Kakaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiise Waaqayyoon ammas waaqeffannaan hundi isaaf haa ta'u. Dogongora waan ifaddaam bishaan badiinsaa sagagaltummaa biyya Sodoomiif Gomooraa uftuulummaa Fara'oon kufaatii Naabukadanatsoor sobaana sabiiraa gabrummaa biyya Misraa daandii Yihuudaa Waaqayyoon gooftaa irraa nu haa baraaru galannii fi ulfinni Waaqayyo gooftaaf haa ta'u. Lakki gorfamee anama gorfamee Lakki gorfamee anama gorfamee Abaabu har'aa borbiyyoo dhumaa